Tokkoon irraa gubate maa wajjin hin gubanne social media as irra fiiguu tokko isa jaarsa munaafiqa kan afaan oromoo dubbatu kana diinii isaatu oromoodhaa miti naggaadee amantii duuba maaliif yoo feete wajjin gubanne tiktoka kana nama tiktookiin faamilii isaa jiraachisuu jira anallee ta'uu baatu nama hedduudhaa jira tiktookuma faamilii isaa jiraachisanii ijoollee isaa madrasaa irraa kafalee masruufa mana isaa godhatee itti ibaadaallee itti godhuu danda'u nama hedduudhaa jira yuutuub haa ta'u feesbuuk irraa haa ta'u sooshaal miidiyaa irraa namni maallaqa hin goone hin jiru amma namni kun amantiin arrabsine waan biraan jenne tiktok kana irraa gubate obboleen keenya gargaaraa namni kun numa mee maal balleesse mee kun amma namni tokko wahuma isa fakkaatu dubbata wanama isa fakkaatu dubbata as deebi'ee aboo karaa rabbii karaa kanaati karaa ergamaan keenya irra deemaa nu karaa kanaati jechuu qaba malee an jaarsa kanaan musallii waan agarree jaarsaa miti kun jaarsaa miti sheekaasii miti kun shayxaana shayxaana gaafa mallas jiru dubbachuun turre abiyyiitumma raawwana jee malee hanga ummanni Falastiin akkasitti tumamu takkaa dubbatee hin beeku ammoo murna isa kana jala fiiguu jira gurra hin qabne oromoo rabbi isin irraa qabu nama kana salaabii rabbi isin irraa qabu afaan keessan dubbatee isin gurgurachaa jira waan akkanaa jalan deebina munaafiqa